Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatiina. Akkuma yeroo darbee mata dureewwan adda addaan qabadhee dhufaa ture. Har'a immoo boqonnaa 12ffaa barannoo 15ffaa gadaa fi daa'imman kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa barnoota sirna gadaa Oromoo keessatti seerri hundayyuu seera mataa isaa danda'e ni qabaata. Seera ittiin buluu, seera ittiin wal gaggeessuu fi seera raawwachiisuu jechuudha. Kanaaf seerota hundayyuu ilaallee turre boqonnaa 11ffaa keessatti ardaalee jilaa kan jedhu ilaalle jechuudha. Ardaalee jilaa yookiin bakka yookiin adeemsi sochii itti yaa'ii gadaa gaggeeffamu ardaalee jilaa jenneera. Ardaalee jilaa bakkiin adda addaa tokko isaan ilaalle jechuudha. Har'a immoo gadaa fi daa'immanidha jechuudha. Egaa gadaaf daa'imman maaltu walitti fidaa jechuu ni dandeessu. Daa'immanii fi gadaa Oromoon jalqabuma irratti umurii 0dhaa kaasnee hanga 8tti kan jirtu keessatti ishee dabballee xiqqoo jenneerra jechuudha. Yookiin immoo jalqaba irratti dabballeen ishee umurii 0dhaa kaasnee hanga waggaa 8 keessatti jirtu yeroo taatu daa'imman jechuudha. Isheen daa'imman sun umurii kana keessatti yeroo isheen itti toon ta'ii dhaggeeffattu hibboo, walaloo, oduu durii fi seenaawwan sirni kun ilaallatu seeraa fi dambiiwwan kan ijoolleen bartu jechuudha. Ergaawwan kan isheen keessatti bartu, kan isheen keessatti gorsa fi hubannoo hawaasaa aadaa naannoo sana keessa jiruu fi afaan irraa gara afaanitti wantoota darban kan isheen keessatti barattudha jechuudha. Kanaaf heerri uumaa akka hin dabnee fi hin cabne. Seerri uumaa akka hin dabneef akka hin cabne kan jedhu keessatti ijoollee yookiin daa'imman duudduudha jedheetu sirni gadaa kun kabaja jechuudha. Yookiin waan beektu, waan hawaasni itti meedhu yookiin waan maatiin itti himan daayirektii qabatti jedheetu waan amanuuf jechuudha. Kanaaf seera ijoolleedhaaf tumee qabaa jechuudha. Ijoolleen akka hin dhaanamne, akka hin miidhamne, akka rakkoon irra hin geenye seera eeguu qabdi jechuudha. Maatiin ijoollee godha jedhanii akka isaan ishee hin miine yookiin immoo rakkoo irraa hin geenyee fi xiyyeeffannoon ni laatamaaf jechuudha. Kanaatiif gadaaf daa'imman walitti dhufeenyi isaanii tokkodha jechuudha. Walitti dhufeenya guddaa fi hariiroo cimaa kan qabaataniif jechuudha. Heerri uumaa akka hin dabneef akka hin cabne gadaa wantoota hundaafuu seera tumee jira. Seera kanneen keessaa tokko seera daa'immanii yookiin ijoolleeti. Akka seera gadaatti daa'imman yookiin ijoolleen nama kamiyyuu biratti dhimma kamiyyuu caalaa xiyyeeffannoo olaanaa qabu. Yaaduma kana ibsuuf Oromoon gaafa nuti warra biyyee taanu isaantu warra biyyaati jedha. Egaa akkas jechuun Oromoon maaliif akka inni mammaaksa kana mammaaku nuti gaafa dulloomnu yookiin gaafa duunu jechuudha. Kan nuti gaafa biyyee kan jedhu ishee kana jechuudha. Gaafa nuti warra biyyee isaantu warra biyyaati kan jedhu jaarsolii gaafa umuriin isaanii biyya lafaa kanarraa godaanan bakka jaarsolii kanaa yookiin dhaalee seenaawwan kana kan dabarsaa deemu daa'immanii jechuudha. Kanaaf sirna kana barsiisuu fi sirna kana keessatti daa'imman gahee ishee akka isheen baatu kan isaan taasisaa deemaniif jechuudha. Kanaaf gaafa nuti warra biyyee isaantu warra biyyaati. Gaafa ijoolleen jaarsolii yookiin namoonni kan biraan biyya lafaa kanarraa bara jireenya isaanii xumuranii gara samiitti sokkanii jechuudha. Ijoolleen immoo biyya sana kan bulchu, kan seera kana gaggeessu, kan seera kana hoogganu daa'imman yookiin ijoolleedha jechuudha. Kanaaf seerri kun ijoolleef daa'imman yookiin gadaa walitti qabatee jira jechuudha. Gadaan karaa adda addaan mirga daa'immanii eega. Isaanis daa'imman mararfachuu, dhaanuu fi miidhuu dhiisuu. Mararfachuu gaafa kunuunsa barbaaddi kunuunfamuu qabdi, dhaanuu rukutuu yookiin miidhuu dhiisuudha. Kunuunsa gahaa taasisuu fi ijoolleen daa'imman yookiin akkuma yeroo har'aa kana teeknooloojiin adda addaa dhufee aannanii kan isaan guddisanii fi akkasuma kunuunsawwan ishee barbaachisan taasisuu keessatti illee gahee guddaa taphataa jechuudha. Inni kan biraan handhuura kennuufiidha. Handhuuraa kennuufii kan nu jennu keessatti mata dureewwan gumaata kennaa yookiin immoo kennaawwan addaa jiran keessatti yeroo darbe keessatti ilaalaa turre keessatti handhuuraa maaliif ijoolleef kennu yookiin handhuuraa jechuun maal jechuudha inni ilaaluu dandeenya jechuudha. Handhuura jechuun gaafa ijoolleen dhalattu loon yookiin re'ee yookiin hoolaan yookiin lukkuun yeroo sana dhalatte yookiin yeroo sana keessa jirtu kan ijoollee taati jechuudha. Kan ijoollee reefuu dhalatte sana osoo handhuurri ishee irraa bu'iin kan kennamuufi jechuudha. Handhuuraa jedhamti sun. Kanaaf ijoolleen guyyaa sanaa kaastee qabeenya akka isheen horachaa deemtuuf akka isheen gaafa guddachaa deemtu hiyyummaatti hin guddanneef akka isheen obbartee jabaachaa deemtuuf maaltu kennamaafi jechuudha. Handhuuraa kan jedhamu sana kennamaafi jechuudha. Handhuuraa jechuun immoo loon gaafa ijoolleen dhalattu sana dhalattu osoo isheen handhuurri ishee irraa bu'iin ijoolleedhaaf kennaatti kennamteetu ijoollee sana wajjin guddatti. Ijoollee sana wajjinis immoo hortii jechuudha. Kan ijoollee sana maatiin ittiin bu'u inni horsiisaa fi eega isheen ijoolleen of dandeessee yeroo isheen itti gara kuusaa geessu immoo umurii yeroo isheen fuudhuuf jettu jechuudha. Sa'a yookiin loon yeroo handhuuraa kenneefi sana ittiin of dandeessi jechuudha.
Kanaatiif daa'imman gahee kana ni qabaatu jechuudha. Karaa gadaan daa'imman ittiin kunuunsu tokkoffaan immoo daa'imman rakkina yookiin mararfachuu yookaan jaallachuudhaan jaalala barsiisuudha jechuudha. Jaalala barsiisuu yookiin mararfachuudha. Ijoolleen mana jeequmsaa yookiin mana rakkinaa, mana lolli keessatti guddatte aadaawwan yookiin barteewwan sana fudhattee guddachuu dandeessi. Ijoolleen mana jaalalaa keessatti guddatte immoo jaalala maatiirraa, jaalala hawaasa ollaarraa fudhattee guddachuu dandeessi jechuudha. Yoo jibbaan guddisne garuu jibba fudhattee waan guddattuu fi mararfachuu ofitti qabuudhaan ijoollee mararfachuu fi jaallachuutiin kan inni guddisuu jechuudha. Kanaatiif mirga daa'imaniif gadaan kan inni walitti hidhatee yookiin immoo wal qabatee jiru jechuudha. Inni kan biraan immoo daa'imman maal jedhee fudhata Oromoon daa'imman kennaa waaqaati. Kan eenyuyyuu namaaf kennuu hin dandeenye kan namni abbaan ofii filatee hin fudhannedha jechuudha. Yookiin amma kanan godhadha yookiin amma kanan godhadha jedhanii amma akka yeroo har'aa kana teekinooloojiin erga dhufee waan hundumaa murteessan osoo hin taane daa'imni kennaa waaqayyooti. Waaqayyo biraa yoo namaa kennama malee namni namaa kennuu hin danda'u yookiin immoo seerri namaaf kennuu hin danda'u jedhameetu amanama waan ta'eef jalqabni isaa jechuudha. Kanaaf daa'imman kennaa waaqaati jedhee kan inni amanuuf yookiin immoo kan inni itti walii galu yookiin kan inni ittiin bulu jechuudha. Inni kan biraan daa'imman wayyuudha. Wayyuudha jechuun qulqulluu jechuudha. Akka sirna gadaa Oromoo keessatti wayyuudha. Daa'imman jechuun qulqulluudha yookiin immoo kan rakkina hamaa hin qabne jechuudha. Garaa ishee keessaa kan dhibee hin qabne yookiin immoo hammina nama akka namoota guddaa tonkolii yookiin daba kan hin yaadne wayyuudha yookiin qulqulluudha yookiin immoo waaqatti dhihoodha. Ijoollee maalitti dhihoodha? Waaqatti dhihoodha. Madda eebbaati. Ijoollee xixiqqoo qabatanii eebbisu isheen madda eebbaati yookiin immoo waaqatti dhiyoo waan taateef duudduudha jedhameetu yaadamaa jechuudha. Kan waan beekne yookiin hamaa jaallachuurraa kanaaf haammachuu, mararfachuu nama hundayyuu waluma qixxee ilaalti malee addaan qooddee waan hin ilaalleef jechuudha. Kanaaf ijoolleen qulqulluudha yookiin ijoolleen waayyuudha jedhee kan inni ilaalu jechuudha. Inni kan biraanii eebbatti akka eebbaatti illee qabataniitu gara lagaa gara tulluu deemanii kan isaan waaqeffatan yookiin kan isaan galateeffatan jechuudha. Mararfannaa olaanaa qabdi. Yeroo ta'u rakkoon ulfaataan hawaasa mudate illee daa'imman duudduu qabatanii gara maalitti ba'u? Gara waaqaatti kadhatu jechuudha. Duudduudha gaafa jedhu duudaa yookiin ishee hin dhageenye osoo hin taane garaan ishee keessa qulqulluudha yookiin hamaa hin qabdu. Yookiin immoo rakkoo akka namoota gurguddaa dabayyaaddu waaqatti dhiyoodha kadhattee dhageessifachuu dandeessi yookiin ishee qabatanii yoo kadhatan ni dhageessifannaa jedhaniitu yaadu jechuudha. Kanaaf ijoollee maalidha? Qulqulluudha daa'immanii jedhaniitu sirna gadaa keessatti seera baasanii beetu seera kanaan bultii yookiin immoo ittiin wal bulchuu jechuudha. Inni kan biraa keessatti bakka gahii yookiin immoo eebba keessatti illee maal jedhanii eebbisuu jechuudha. Bakka gahii yookiin bakka yaadde gahii, bakka nama guddaa ta'e, waan yaadde siifaa guutu, siifaa raawwatu jedhaniitu ijoollee xiqqoo qabatanii eebbisuu jechuudha. Kanaatiif ijoolleen eebbaaf illee ni taati, ijoolleen nagaaf ni taati, ijoolleen kennaa addaa yookiin immoo kennaa waaqni namaaf kennudha jechuudha. Iji namaa siin hin argin yookiin immoo iji hamaa iji rakkina qabu yookiin immoo rakkoo waan adda addaadhaaf hamtuun sin argine jedhaniitu illee kan isaan ittiin eebbisan yookiin immoo daa'imman kan isaan ittiin mararsiifatanii fi ijoolleen qulqulluu ta'uu ishee ijoolleen waaqa kan waaqa ittiin kadhatan illee ta'uu isheedha jechuudha. Hawaasa rakkinni yeroo mudatu yookiin yeroo rakkoon addaa jiru duudduudha yookiin immoo duudduu kan gurri ishee dhageenye yookiin kan waan hin beekne taane kan keessi ishee qulqulluu, keessi ishee nagaa, keessi ishee nama hundayyuu walqixxeedhaan jaallattu, nama hundayyuu kan mararfattu jechuudha daa'imman jechuun. Kanaaf kanaan eebbiseetu kadhannaasaa bakka tulluu fi haroowwaniitti ba'ee daa'imman qabate kan inni qabatu. Namni tokko daa'ima ofii qofaa osoo hin taane daa'ima kamiyyuu miidhaan akka irra hin geenye eeguuf itti gaafatamummaa qabaataa jedha. Sirna kana keessatti daa'imummaa irraa kaastee kan isheen wajjin guddattus immoo itti gaafatamummaa ofirraa kaatee namoota hundaaf akka isheen dhimmitu yookiin immoo akka isheen yaaddu kan taasisaa ishee guddisanidha jechuudha. Kanaatiif ijoollee daa'imman hundayyuu wal qixxeetti yaadaniitu hundayyuu wal qixxeedhaan guddachuu qabdi yookiin immoo wal qixxeetti ilaalamti jechuudha. Sababni isaa daa'imni hundi tokkicha daa'imni ormaa daa'imni koosi kan kennaa waaqayyoo jedhamee waan yaadamuuf jechuudha. Kanaatiif inni daa'imman dhaanuu miidhuu yookaan rifachiisuu hin qabuudha namni kamiyyuu yoo mana namaa dhatte aannan kennuu fi wantoota isheen barbaaddu kennaniifitu gaggeessu malee daa'imman hin gaddisiisanii, hin rukutanii, hin dhaananii, hin miidhanii jechuudha. Akkanuma daa'imman afaanii gorsu malee dhaanuufitti eekamuun rifachiisuun dhorkaadha akka sirna gadaa keessatti jechuudha. Sababni isaa ijoolleen umurii xiqqummaa yookiin immoo zeeroodhaa waggaa 8 keessatti waan namni ittiin jedhee fi waan namni ittiin jechoota ittiin darbanne sana qabattee waan guddachuu dandeessu. Sammuu ishee keessaan ba'u waan ta'eef akkuma barreeffama yookiin waraqaa qulqulluu irratti waa barraa'ee irraan gadhiisnee akkuma kanaa qabattee jiraatti jechuudha. Ijoollummaa ishee yookiin zeeroodhaa kaasnee hanga waggaa 8 yookiin yeroo umurii dabballee keessatti jechuudha. Kanaaf hin dhaanamtu, hin reebamtu, hin gorsamte afaaniin jechuudha. Gaafa guddattu
sammuu isaanii irratti dhiibbaa fiduu waan danda'uuf jedhameetu yaadameetu seerri kun bahee fi seerri akka hin cabne, seerri akka hin dabne godhaniitu gorsuu, kunuunsuu, barsiisuu fi akkaataa isheen barbaaddetti guddisuudhaan kan sirni kun raawwachiisu yookiin immoo sirni kun gaggeessudha jechuudha. Haala Oromoon mirga daa'immanii ittiin ogeessaan inni sadaffaan kunuunsa taasisuufidha. Akka sirna gadaatti daa'imman warra boruu biyya dhaalu jedhamee waa yaadamuuf jechuudha. Boruu kan biyya dhaaludha yookiin biyya bulchuu dandeessu daa'immanii jechuudha. Yeroo umurii ishee keessatti bara adeemtu keessatti seera barsiisnee, jaalala barsiisnee, nagaa barsiisnee, kunuunsa gaafa barsiisnu dhumarratti immoo isheetu biyya bulchuu danda'a, isheetu biyya gaggeessaa jechuudha. Nagaa biyyaa kan kadhachuu danda'u, kan nagaa biyyaa deebisuu danda'u daa'imman waan ta'uu dandeessuu fi kan barbaachisaa ta'edha. Inni kan biraa nyaata guddina qaamaaf sammuuf ta'u nyaachisuudhaan nyaata daa'imman guddisan keessaa inni tokko aannan. Aannan yookiin immoo kan wantoota looniitiin guddisuu jechuudha. Kanaan aannanii kan isheen guddachuu dandeessu. Daa'imman aannanii guddisan yookiin aannan bona kan daa'immaniif kan jaarsaati jedhameetu kan inni mammaakamuuf jechuudha. Sababni isaa bona aannaniin jiraatu margi waan xiqqaatuuf jechuudha. Daa'imman bona aannaniidha kan isheen yeroo aduun gubu yeroo miidhaan adda addaa ulfaataa ta'e keessa daa'imman aannaniin guddisu waan ta'eef yeroo bonaa aannan kan daa'imaaf kan jaarsaati jedhamee illee mammaakamuutiin kan inni guddifamu jechuudha. Jechamni jalqaba daa'imman guddisuuf wantoota isaan barbaachisan sana guuttachuudhaan illee kan isaan guddisuu danda'anidha. Daa'imman guddisuu rakkisaa ta'uu akka danda'u illee argisiisaa jechuudha. Kanaaf handhuuraa laatamaa fi deemeetu sirna kana keessatti seeraaf heera godhateetu guddatti jechuudha. Karaa biraatiin xiqqaatu daa'imman aannan dhabuu akka hin qabne mul'isuudhaaf illee inni aannan guddisa daa'immanii keessatti bakka guddaa akka qabu argisiisa. Akkasumas sirna gadaa keessatti immoo aannan unachiisuudha yookiin mijuu yeroo mijuullee kan dhiyaachisu dursa aannanidha jechuudha. Dabalataan daa'imman bayaa yookiin galaa hordofuun bayaa gala yookiin hordofuutu qulqullina isaanii eeguu fi akka hin daarre taasisuun dirqama hawaasummaati yookiin immoo dirqama maatiiti jechuudha. Akka isheenii bahaaf gala ishee kan hordofu maatiin akka isheen balaa miidhamna adda addaa irra hin geenye jechuudha. Akka isheenii rakkooleen adda addaa isheen mudanneef akka isheen nyaata beelotee karaa irratti hin kufne yookiin immoo miidhaa adda addaa isheen geenye xiinsammuu isheen miidhamnee fi kan eegu maatiidha jechuudha. Kanaaf aannanii fi daa'imman illee walitti fideetu seera tumeera jechuudha. Eenyu sirni gadaa Oromoo jechuudha. Sirni gadaa Oromoo sirnoota jaarraa 16 duraa keessatti malee jaarraa 16ffaa as 19 keessa sirnoota gita bittaa adda addaatiin yeroo harkaa cabaa dhufe tokko loonsaa dhumaa dhufanii ijoollee guddisuu fi ijoollee sirna kanaa guddisuu keessaallee bahee amantiiwwan gosa adda addaa fudhachuutiin kan inni sirni kun jalaa cabee fi seeronni safuuf safeeffannaan lakkanni dudubaatti hafedha jechuudha. Malee isa duratti sirni kun guutumaa guutuutti gaggeeffamaa jira. Inni arfaffaan kabaja wajjin gochuudha. Kabaja kennuufi yookiin immoo kabajaan akka isheen guddattu yeroo taasisan keessatti sirnoota isheen raawwachuu qabdu ni jira. Yeroo isheen wal argii taasistu jira. Ayyaana isheen hiriyoota ishee wajjin daa'imman dhiiraa yookiin shamarran kan isheen gootu jira jechuudha. Akka fakkeenyaatti yeroo ilaallu taaboree. Ayyaana taaboree keessatti daa'imman dhiiraa waggaa waggaa waliin kabajan keessaa inni tokko ayyaana taaboree jedhama. Ayyaanni taaboree ijoollonni daa'imman walitti yaa'uutiin sirba taaboree sirbuudhaan bakka loon isaanii jiranitti deemanii aannan, cumboo, caccabsaa fi faarsoo yookiin immoo daadhii qabataniitu gara loonii deemuutiin kan isaan kabajatanii jechuudha. Kan kun immoo wal argii daa'immanii jedhama. Wal argii kanarratti tokko hamilee waliin kabajuudhaa fi wal jaallachuu, sirna kana wal barsiisuu, ani barana kabaji isa dhufu itti darbii jedhanii warri gurguddaa warra xixiqqootti dabarsuudhaaf kan inni taphatamu yookiin immoo tapha bakka looniitti gaggeeffamu nyaataa fi eebba adda addaatiin sirboota adda addaatiin ajjabamee kan darbudha jechuudha. Innis ayyaana taaboree jedhama. Ayyaana taaboree akka sirna gadaa Oromootti dhiirotatu waggaa waggaadhaan gaggeeffataa jechuudha. Akkasuma kan shamarranii illee ni jira. Kan shamarran keessatti gaggeeffatan keessatti immoo sirnoonni erga ayyaana taaboreetiin darbee booddee daa'imman dhiiraa gara dhumaa waqtii gannaa jechuudha yookiin hawwii gara fuulduraa hamiluuf yookiin waliin kabajuudhaan daa'imman durbaa immoo waqtii daa'imman dhiiraa taaboree kabajatanii taasisanii maal kabaju Ingilchaa kan jedhamu kabajatu. Eenyutu ijoollonni shamarranii jechuudha yookiin ijoollonni dubaraa walitti yaa'uutiin kan isaan yeroo gannaa bari'uudhaaf yeroo gara birraan bari'uuf yeroo jedhu kan isaan gara fulbaanaatti yeroo deemu keessatti sirna kana kabajanii jechuudha. Inni immoo Ingilchaa jedhama. Ijoollee shamarraniitu Ingilchaa kana kabajataa jechuudha. Isaanis wal argii nagaa, wal argii jaalalaa, wal argii addooyyee baafachuu yookiin immoo hiriyoota baafachuuti jechuudha inni kunis.
shamarran qofatu kabajata Ingiccaa jedhama. Kan dhiiraa keessatti maal jennee Taaboree jenneerra. Kan isaan wal argisan waggaa waggaatti ayyaana Taaboree jedhama. Kan dubaraa immoo Ingiccaa jedhama. Kanaatiin gaafa ayyaanota kanneen lamaan daa'imman dubaraa fi dhiiraas walitti yaa'uutiin sirboota isaan sirban illee ni jira. Sirbi isaan Ingiccaadha jechuudha. Egaa sirba isaanii keessatti kanneen isaan sirbanii akka fakkeenyaatti sirboota yeroo fulbaanni ga'uudhaaf jedhanii ayyaana Ingiccaa jedhamuutiin shamarran qofti quunnii buqqifannaa kan jedhamu jechuudha. Quunnii buqqifannaa gurguddoo yaatee dhumtee xixiqqoo guddifannaa jedhaniitu kan isaan wajjin sirbanidha jechuudha. Dhiironni immoo taaboree kan isaan waliin sirbanii sirna kana gaggeeffatanidha jechuudha. Kanaatiin dhiirri taaboree yeroo ayyaaneffatee yookiin wal argii dhiirotaa ta'u, Ingiccaan immoo kan shamarranii ta'uutiin kan inni tajaajiludha jechuudha. Kanaaf sirnoota kana keessatti Taaboree fi Ingiccaanii kabaja daa'immanii sirna gadaa keessatti gaggeeffamu. Taaboreen kan dhiiraa, Ingiccaan immoo kan shamarranii ta'uutiin kan inni gaggeeffamudha jechuudha. Inni kan biraan nyaata aadaa nyaachaa sirbaa fi shubbisawwan dandeettii qaban walitti argisiisuudhaan kan isaan sirbanii jechuudha. Egaa ayyaana kana maatiin daa'imman bilisummaadhaan akka sochootuuf burraaqaa ooltu hayyamaa fi kan jechuun guyyaa kana daa'imman dhimmoota hundarraa bilisa ta'anii taphachaa akka oolan taasifamudha jechuudha. Yeroo isheen bilisummaa ishee hiriyoota ishee wajjin dabarsitudha jechuudha. Maatiin jalatti hiriyoota isaanii wajjin bilisummaa guutuudhaan dhamachaa oolu. Maatiin ayyaana kanarraa daa'imman dhorkuun safuu yoo ta'u, ayyaanicha akka kabajaniif haala mijeessuun ammoo dirqama maatiiti jechuudha. Ayyaanicha kabajuun kabaja hawaasa daa'immaniif qabu kan mul'isudha jechuudha. Yeroo sana nyaatawwan aadaa, nyaatawwan gosa adda addaa mijuu yookiin cumboo, caccabsaa, qorii fi kanneen kana fakkaatan kan qopheessuu fi maatiidha jechuudha. Akkasuma marqaa kan jedhamullee kan qopheessee laatuu fi maatiidha jechuudha. Shamarranii fi dhiiraafis akkasuma dhadhaan illee ni dhiyaata bakka sanatti jechuudha. Inni kan biraani shanaffaan handhuura kennuufidha. Isa gubbaatti ilaalle keessatti jechuudha. Handhuuraa kennuuf jechuun loon yookiin immoo saawwan yeroo ijoolleen dhalatte wajjin dhalattee osoo handhuurri irraan bu'iin kan abaluuti jedhanii ijoolleef guddisanna jechuudha. Erga isheen guddattee horteesi kan ijoollee sanaa taate kan ijoolleen sun ittiin of danda'anii akka namni hirkataa ijoolleen isaanii hirkataa hin taanee fi gaafa guddatti illee qabeenya horachaa akka isheen deemte guddattuuf raada loonii kennuufi jechuudha. Kun adda kana jirti raada loonii kennuufiitiin kan isheen faana guddachaa deemtu handhuuraa jedhama jechuudha. Daa'immaniif handhuuraa ni kennamti. Inni kunis sirna gadaa keessatti sirna ittiin bulmaataa sirni gadaa baafatee daa'immaniif kabajuu fi kabachiisu keessaa isa tokkodha jechuudha. Handhuurri hanga fedhe yoo horte baay'atti daa'ima jalaa hin tuqan. Maatii yeroo daa'imni guddattu handhuuraan isaa yookiin ishee ta'utti himu. Handhuuraan aadaan Oromoo gaafa dhalatanii kaasanii qabeenya gara fuuldura duraatti ittiin jiraatan horachuuf daa'imman akka qabaatan mul'isa jechuudha. Inni kunis ijoolleen akka isheen hin rakkanneef akka isheen hirkattummaa hin taaneef akka isheen of baraa guddattuuf ishee gargaara jechuudha. Kanaatiin sirni kun sirna daa'immanii fi gadaa walitti michoomsee seera kan cabne seera kan dabne seerri waaqaa wajjin akka uummata waliin lolchiisne jedhameetu seera kana baheetu kan inni ittiin buluu fi kan ittiin wal gaggeessudha jechuudha. Inni kan biraan maatiin daa'imman hibboo oduu durii oga afaanii yookiin immoo afaan irraa gara afaanii iddoo darban garaagaraa bohaarsuun akka qaruutee yookiin immoo qaroo ta'anii guddataniif illee gahee fi itti gaafatamummaa olaanaa qabaatu jechuudha. Akka isheen of beektee waa'ee aadaa ishee, waa'ee seenaa ishee, waa'ee safuuf safeeffannaa ishee bartuuf illee maatiin dirqama qabaa jechuudha. Akka sirboota sana barsiisuu fi keessatti gahee hundayyuu kan taphatu maatiidha jechuudha. Gadaaf daa'imman kan jedhu ilaallee gadaaf daa'imman jechuun walitti dhufeenyi isaan qaban seera kan cabne seera kan dabne kan eegu kan tiksu mirgoota daa'immanii kan kabachiisu kan kabajuu fi daa'imman bilisummaadhaan akka guddatan bilisummaa sammuu bilisummaa xiinsammuu fi qabeenya horachaallee akka isaan guddatan hiriyoota baafachaa akka isaan guddatanii fi daa'imman aannan kan guddattuu fi aannan bonaa kan daa'immaniif kan jaarsaati jedhamellee akka beekamu akkasuma daa'imman handhuuraa fudhachuudhaan akka isaan guddachaa deemanii fi hiriyoota isaanii wajjin toon ta'ii hibboo oduu durii fi kanneen kana fakkaatan akkasuma yeroo waggaa keessaa immoo yeroo tokko ayyaana taaboree dhiironni yeroo wal argan ayyaana Ingiccaa irratti immoo shamarran wal arguutiin sirboota shubbisawwan aadaa naannolee fi hundaa waliin ta'uutiin kan isaan taphachaa dabarsanidha jechuudha. Mata dureen boqonnaa keenyarraa gadaaf daa'imman kan jedhu ture. Haga ammaatti kan na wajjin turtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Barannoo tokkoffaadhaa hanga barannoo 15ffaatti gaaffiif yaada yoo qabaattan Yoobsan Arguu YouTube chaanelii irra bilbilli koos ta'ee imeeliin ni jira waan ta'eef qeeqaaf yaada naaf laachuu hin dagatiinaa. Mata duree boqonnaa kutaa 7ffaa kanuma xumurraa adeemsa keessaa gilgaalota jiran boqonnaa 1 kaasee haga boqonnaa
2022tti kanan isiniif hojjedhu ni ta'a. Gaaffiif yaada naa barreessuun dagatinaa. Gadaan gabbinaa ulfaadhaa galatoomaa deebana.